السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو الشمار كفون وردفتو تكي أكمل جرتو وسوق تافي أمانتي إسنين كودين إسنين جرا بوليان كيا أكمل كي سني نجيني بداران سنين جدا أنا نجا الحمد لله ورامي مارك أبتين ودفتي ورجتان الرسوان حاراويك أبتين إسنين دفي وانو مهندك نركزاتور وانو مهندك نتركتاتور كيساتو نتي warri biyya namaa jirru kun jechuudha. Warri mana madaami jirru de madaam qimamuuti akkas jedhan. Inna har'a waan isinii qabadhee dhufee waanuma hunda keennan barbaachisu waanuma hunda keennayyuu nu rakkisee miqa keenyatu itti rakkataa ture. Miqa keenyatu bu'aa isaa argee miqa keenya gatii nu kafalchiise ka jedhu qabadhee isinii dhufee jira har'a. Innis maali yoo jettan hin dhufaa qooyame. Innis maali yoo jettan obboleeyyan kiyyaa har'a kaa yeroo baay'ee gaafis kan nuti ta'ee kan amanus hin dandeenye bakka yeroo baay'ee kan nu rakkisu jechuudha. Innis maali yoo jettanii har'a meeqa kam keessantu dhugaa baruu barbaada. Anis akkanuma rakkachaa ture. Oroon rakkattaniin argin isin rabbitu isin eebbiseen isiniin jedha. Innis maali yoo jettan isa kanaan argitanii isa kana inni kun paaspoortiidha jechuudha. Maali yoo jettan paaspoortii akkuma beekamu paaspoortiin keenya baay'ee nu rakkisaa ture biyya keenya keessattuu bara darbe kana keessa bara 2023 akkas kana keessa baay'ee ijoollee baay'eedha. Warri mana kontiraataa jirru ijoollee meeqatu qaramaa keessa seenee ijoollee meeqatu sababa kanaaf dalagaa addaan kutee gara biyyaa galee bakka injiraame baay'ee tokko rakkisaadha. Wallaahi amma baay'ee turaa jira. Amma immoo sirraa'ee dhugaadha moo soba warri jettanii gaafii isin ta'es ni jira. Amma inni kun ani kiyya kana amma gaafa guyyaa meeqa haaromsee kenne seetanii gaafa ji'a sadaffaa jechuudha. Akka biyya kana biyya Arabaatitti ji'a sadaffaa ji'a lammaffaa gaafa bulii 29tiin kenne. Amma kanaa dhufe hadhuma naa dhufe ganamuma kana naa dhufe ji'a tokkoo fi bulii jaha akkas ji'aaf bulii jahaatti naa dhufe jechuudha. Ji'a tokkoof bulii jahaatti naa dhufe jechuudha. Ani immoo kan haaromsee qaxitaa imbaasii deemee osoo hin ta'in onlaayinii irraanii haaromsee ji'aa fi guyyaa jahaatti naa dhufe jechuudha. Dhugaa jiru kun haqa jiru. Akkasii obboleeyyan kee warroonni itti rakkachaa jirtan immoo warroonni qaraama keessa seenuu kaatan warroonni iqaaman keessan isin jala dhumachuuf isin gahe haaromsifadhaan isiniin jedha. Ka imbaasii immoo dafee dhufaa inturaa isa waan irraa beekuu qabuuni. Ani garuu ka haaromse onlaayinii irraanii kan haaromse inna haaromsuu dandeessaniin isiniin jedha. Ani immoo haaromse kun kanarraan DHL kanarraanii akkasin isiniin jedha obboleeyyan kiyya kunoo warri TikTok kanarratti immoo namni hin amanamu akkamitti haaromsisnaa hin sobanii akkam goonaa hin kijibanii warri jettanii jira. Anis akkuma keessan kana rakkachaa ture akkam gochuu naa wayyaa maal gochuu naa wayyaa. Ani garuu iqaaman kiyya dhumatee osoo hin taane wanni namarra ga'uun beekamu gizeedhumaan haaromsifachuudhaaf malee. Akkas isin jedha alhamdulillah. Gaafa sana akkanaan jedhanitti yoo atta daddafee dhufe yoo jedhame ji'a tokko naan jedhe namichi. Yoo ture jedhame immoo ji'a lama naan jedhe. Garuu alhamdulillah ji'aa fi bulii jihatti naa dhufe jechuudha. Gaafa ji'a tokkoof bulii ji'a paaspoortii kiyya wal argee jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkasiin isiniin jedha. Wallaahi hedduu kennatu rakkachaa turre baay'ee tokko
namoota hedduutu itti rakkachaa ture paaspoortii akkuma beekamu namni hin beekne jiru biyya namaa keessa warri jirtanii xiqqaas ta'e guddaas ta'e hundumti kenna. Akkasuma isin jedha obboleeyyan kiyyaa kanumaan isin qooduuf dhufee kana yoo kanatti ol qabdan beebara kana keessa paaspoortii waancaa addunyaa ta'een isin jedha waancaa addunyaa taphattoonni yeroo argatan akkam gammachuun isaanii gammachuu akkasiisan gammachuun akkasiisantu nama dhagahamaan isin jedha maaliif paaspoortii turiitii paaspoortii irraa kan ka'e wallahi turiitii paaspoortii irraa kan ka'e gaafa paaspoortiin keessan isin deebi'e baay'ee gammaddan isin jedha anuyyuu dhugamoo dhugaa mitiin deebi'amuun deebi'u yoomnaa deebi'a hagam turaa hin amantan kaa'onna tokko haga ijaan agartan haga bira geettanii amanuu hin dandeessanii waan namatti kennitan dhiisaati waanuma harka keessanii kaayyoo fuulduraatiif gochaa jirtan hin amantan haga bakkaan geettanii argitanitti akkasuma isin jedha obboleeyyan kiyyaa alhamdulillah har'aan haa dhufee jira paaspoortiin kiyyaa horii dhugaa isaa baruu barbaadan ani ji'a tokko bulii jaatti naa dhufeen isin jedha akkasii eenyurraan haaromsitee akkam horii jechuu barbaadan isinii kennaa lakkoofsa nama irraan haaromsee yoo barbaadani wallahi nama amanamaadha isin jedha obboleeyyan kiyyaa nama waa'ee paaspoortii kanaa hojjetu warra asirratti nama cabarbaran kanaa mitiin isin jedha akkasii yoo haaromsifachuu barbaadan na dubbisuu dandeessanii lakkoofsa isinii kennuu danda'an isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii galatoomaa haga manaa diras isinii dhufaa nama kun manatti naa dhufee ganamuma kanaan naa dhufee akkasii isin jedha obboleeyyan kiyya kanatti kun ashagamee dhufaa ani gammachumaaf yoo san namicha biratti banee anumaayyuu ta'a ka jedhu gammachuu irra akkasii isin jedha obboleeyyan kiyya kanumaan isin ibsuuf dhufee waan na gammachiisa waan hedduun keessanis itti rakkachaa jirtan waan isa kamtu dhugaadha nama hedduutu asirratti haasa'ama kun ji'a tokko ka jedhatu jira ka ji'aayyuun ga'u jedhanii haasaantu jira isa rabbitu beeka ani garuu qabatamaan isa dhugaa ji'aa fi bulii jaatti kachi jedhee naa dhufee paaspoortiin kiyya akkasii isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii akkamittan manumatti kennee foormii keessan hin guuttanii birrii keessan itti kennitanii achi booda teettanii eeggattanii isinii deebi'aa jechuudha obboleeyyan kiyya galatoomaa gammachuu kiyyaan isin qooduu dhufee irraayis barattanii warroonni rakkachaa jirtanis furmaatatti laaltan jedheetiniin yaadama ijoollee baay'eedha kan rakkachaa jirtan kan iqaamaan kiyya dhumee garuu iqaamaan kiyya dhumaa jira garuu paaspoortiin kiyya immoo tajaajilli isaa irraa dhumee warri jettan haaromsifadha maaliif paaspoortiin baay'ee isin barbaachisa paaspoortiin keessan immoo gaafa irraa dhumateetiin jedhee tajaajila waan hin qabneef booda immoo waa gaaddu isin kafalchiisaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa galuuf hojii hojjechuuf hojii dabalattanii hojjechuuf paaspoortii malee iqaamaa hojjechuu hin dandeessanii paaspoortii malee illee immoo hin galla'oo jettan birrii baay'ee baastanii ganaan baasii bu'aa meeqa xaaxaa meeqa argitanii garuu birrii baastanii paaspoortii keessa yeroodhaan haaromsifattanii nagayaan isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii kana fakkaataa isin jedha obboleeyyan kiyya kanan qabadhee isin dhufee na yuutuubii kiyyamoo na jajjabeessaan isin jedha na jajjabeessa komentii teessan babbareeddu sannaa barreessaa laayikii naa godha sheer naa godha warra sabskiraayib hin godhin immoo sabskiraayib naa godhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaan obboleettii teessanii akkasii obboleeyyan kiyyaa warri gaafii na gaafachuu barbaadan na gaafadhaan isin jedha waa'ee kanarratti akkamitti sii dhufee akkamitti manatti warri jettan homaa waan nama dhibuun qabu isin jedha obboleeyyan kiyyaa yaw madaamin teessan eeyyamamtootaati haguma manaa dhufanii isin irraa fuudhanii foormii guuttaniiti achitti immoo foormii guuttanii jedhiftanii birreema bichaan kennitanii foormii keessan guuttanii ishaaraa kennitanii akkasitti jechuudha akkuma yeroo imbaasii deemtan foormii guuttansa akkasumatti guuttanii akkas isin jedha obboleeyyan kiyyaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa garuu na jajjabeessan isin jedha obboleeyyan kiyyaa warra gammaa jajjabeessitanii yaadi keessan naa kennitan warra sabskiraayib goota wallahi baay'ee galatoomaan isin jedha jazaa keessan rabbiin isin haa kafaluun isin jedha obboleeyyan kiyyaa akkasii kanuma viidiyoon kiyyaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turan isin jedha obboleeyyan kiyyaa